kan dubbate yoo ta'u Wallagga lixaatifim qellam Wallaggaa keessatti lammiilee nagaa kan fixaa jiru mootummaa naannoo ta'uudha himam. No, shane jarri kunjaareetu ummata fitu jira. Shane maa jaalle maarooti miti ka ummata fitu jirtu. የአማራን ህዝብ እየጨፈጨፈ ያለው በዘሩና በማንነቱ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንትና የክልሉ የብልጽግና ቢሮ ኃላፊ አመራሮች ናቸው እንጂ ሸኔዎች አይደሉም። በእነሱ የተቀናበሩ ሸኔዎች ናቸው ግድያውን እየፈጸሙ ያሉት። ነገ ቢሞት ጸጸት እንዳይኖርብኝ እቺን ልናገር። የስ እውነቱ ይሄ ነው። ሁለት አይነት ሸኔ ነው ያለው። እውነተኛው ሸኔና ሳቦታጅ ሸኔ ነው ያለው። ሳቦታጁ ሸኔ የሚመራው በኦሮሚያው ክልል አመራር ነው። የኦሮሚያ ክልል አመራርና የኦሮሚያ ክልል ብልጽግና ቢሮ ከነ አመራራቸው ከነ ካቢኔያቸው ካልተፈረካከሱ በቀር በጭራሽ ሞት ግድያ በኦሮሚያ ሊቆም አይችልም። Dr. Angasan ibsa kallattiidhaan gama fuula Facebook isaatiin kennaa ture kanaanis ammoo anammoo bakka bu'aa ummataatim rorroodhaafim darar hamaa ummata kiyyarra gahaa jiru kana dubbachuudhaanin ifatti baasa jedhee dubbachaa akka jirus ifoomseeti jira. Kalee qabsaawaa dhaabaati, qabsaawaa paartiiti, qabsaawaa mootummaati arrammoo an bakka bu'aa ummataati. Beemagan ani mimmaan ummatarraa hin haasawaa, beela ummatarraa hin haasawaa, du'a ummatarraa hin haasawaa, roorroo ummatarraa hin haasawaa, ajjecha ummatarraa hin haasawaa, hidhaa ummatarraa hin haasawaa, gidiraa ummatarraa hin haasawaa malee an bakka bu'aa keetii miti, an bakka bu'aa ummataati. Shanyiittee dhumu jirti, ummanni kee dhumu jira, ummanni kee hidhamu jira, ummanni kee dhabamu jira, maali jiruun teeti? Ililliidhaa jiruun teeti? Bulukeetaa jiruun teeti? Rifaana muruudhaa jiruun teeti? Maal kananaan adda? Maal taatee kananaan adda? Bulukeeta goojjoo keessa galuun siin jiru nagaan. Qeetan qabda cinaaqsan si harkaa fudhamte, onni siisuun si harkaa fudhamte, gursun bombaa si harkan jirtu, baabbilee cinaan si harkan jirtu. Lafti keessa harkan jirtu maalaati? Onni keessa harkan jiru, godinni keessa harkan jiru, ummanni keessa harkan jiru, maali jiruun kee? Eenyuuf du'e jaarraan dire? Maaliif du'e jaarraarre? Eenyuuf du'e taaddasarre? Eenyuuf du'e elemore? Maaliif du'e waaqoo guuture? Miseensi mana marii bakka bu'oota ummataa kun yaada isaa ittuma fufuudhaan akka sabatti Oromoof wanni dabre tokkolleen akka hin jirreef Oromoon bara baraan jabaa isaa hunda dhabuudhaan awwaallateetuma boo'ee taaziyaataa akka jiru kaasuun ajjecha artistii qaalii Oromoo artist Haacaaluu Hundeessaatis ilaalchisuudhaan qorannoo gadi fagoo adeemsiseen waan qopheeffate akka qabu dubbata. Kan hin jaaladhu Abiyyi, kan hin jaaladhus paartii badhaadhinaati. Ammas Abiyyineen jaaladha, paartii kiyya kabadhaadhinaanan jaaladha. Hattuu fi warra immoo carraan nu ga'e jee taranyaa ta'ee arra saaminsaa fi ajjecha irra taa'e kana hanga du'atiyyaatti hin balaaleeffadha. Qorannaa Haacaaluu Hundeessaa fixeetiin jira, isiniifiin itti dhufuu taasanii saktanuma akka abbaa gadaa Harrayyuuti. Akkuma gaarittiin isin dhufuu ta'a Oromoo quba qabaadha. Oromoon tun gowwaa garabaleessa silaa'u nama awwaaltanii taaziyaa teessan dukkaana kaayyattanii shuumoo afaaniif facaafachaa jimaa nyaachaati rabbiin isinaa barsiisu. Laal warri jaarraa awwaalee taa'ee nyaatu kun warri qelemoo qilxuu awwaalee taa'ee nyaatu warri Taaddasaa Birruu awwaalee taa'ee nyaatu warri jeneraal Waaqoo Guutuu awwaalee taa'ee nyaatu warri qabsaa'ota nadhii gammadaa awwaalee taa'ee nyaatu kun warri taaziyaa bartan kun rabbiin ammoo onnee teessan isin jijjiiru dhaamsa obbolummaati tun tajibbaat akkaatiin isin arrabsutti isinumaa jijjiiru nuti jijjiiramne isin jijjiiru rabbi. Oromoon jootanii miti bara kaniiraatti naqanii daleessisan jootanii miti nuti niiraanuu kannanii nun daleessisan nuti shanyii sanii miti. Ummata sanii miti nuti.
Dr. Angaasaa Ibrahim mootummaan federaalaa tarkaanfii olaantummaa seeraa kabachisiisuun caasaa mootummaa irratti fudhachuu akka qabu himuudhaan xiinxalaa siyaasaatiif qondaala olaanoo koongirensii federaalistii Oromoo KFO'dhaan Jawaar Mohaammed dhiifama gaafateeti jira.